Akkam jirtan alaamanaan sa'aa namaan maatii waatiin dakaa garan biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii OMN raadiyoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna aan Muhammad Fantaalleeti. Durataan Koongiresii Federaalawaa Oromoo fi Hayyadureen Adda Bilisummaa Oromoo jilaa dippiloomaatota gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayik Hamariin durfamu waliin mari'achuu paartileen lameen beeksisan. Paartileen lameen fuula Feesbuukii isaanii irratti ergaa barreessaniin marii kanaaf imbaasiin Ameerikaa Itiyoophiyaa jiru waamicha taasisuu fi himaniitii jiru Siraaj Sabaaf dabalata qaba. Durataan Koongiresii Federaalaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaa fi durataan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa marii hoteela Hayaat Reejensiitti jila dippiloomaatotaa waliin taasifame irratti argamaniiti jiru. Dhimmoota nageenyaa, diinagdee fi siyaasaa biyyattii irratti hooggantoonni paartiilee siyaasaa Oromoo kun lamaan dippiloomaatota waliin mari'achuun ibsameeti jira. Haala qabatamaa waraanaa fi hongee Oromiyaan keessa jiru ilaalchisee marii geggeessuu dabalatee dhimmi marii biyyaalessaa fi hidhamtoota siyaasaas qaama marii sanaa ta'uun paartiileen lamaan beeksisaniiti jiru. Maricha irratti biyyattii keessatti hongeen hammaachuun dirreen siyaasaa dhiphachuu dabalatee dhiibbaa murni aangoo of harkaa qabu isaan irraan ga'e akkasumas sababa waraana kaaba biyyattiitiin rakkoo ga'e irratti mari'atameeti jira. Rakkoon siyaasaa biyyattii mudate marii qofaan hiikama jechuun dubbatamuu kan ibsu ABO fi KFO'n wal dhabdeen siyaasaa karaa lolaatiin hiikuuf adeemsi deemamee rakkoo caaluu biyyattii saaxilee jira jechuun rakkoo walxaxaa keessa seename kanaaf furmaatni waaraa waan marii biyyaalessaa ta'uu ibsaneeti jiru. Hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafachuu isaanii eeranii biyyattii keessatti mootummaan lola kallattii adda addaatiin qaamolee hidhatan waliin geggeessaa jiru akka dhaabus gaafataniiti jiru. Waajjiroonni paartiilee morkattootaa cufaman akka banamanii fi paartiileen siyaasaa kun sochii bilisaa akka taasisan haalli mijaa'uu akka qabu yaada dhiyeessuusaa Koongiresii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo ibsa isaaniitiin addeessaniiti jiru. Rakkoo biyyattiin keessatti kufte furuuf mariin biyyaalessaa murteessaa ta'uu jabeessanii gaafachuu kan addeessu ibsichi haa ta'u malee mootummaan marii biyyaalessaa irraa ABO fi KFO dhiibuuf dhiibbaa inni gochaa jiru balaaleffatamuu qaba jedha. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo ABO fi KFO'n dhiibbaa adda addaa mootummaan isaan irraan ga'uun sochii isaanii danqus akka dhaaba siyaasaa mirgoota uummata Oromoo akkasumas sabootaa fi sablammoota biyyattiif falmaniitti qabsoo isaanii karaa nagaan geggeessuun cichanii kan itti fufan ta'uun ibsaniiti jiru. Nagaan waarawaa gaanfa Afrikaa irratti addatti ammoo Itoophiyaa fi Oromiyaa akka bu'uuf qoodni KFO fi ABO olaanaa ta'uu dippiloomaatonni Ameerikaa kun ibsaniiti jiru. Imalli galatoomaa Ameerikaa kaabaa itti fufee jira. Qondaalonni olaanoon KFO Jawaar Mohammed fi Obbo Baqqalaa Garbaa imala galatoomaa USA'tti taasisan xumuranii dabareen Kanaadaadha. Haaluma kanaan boru Winnipeg adoolessa 5, adoolessa 6 fi adoolessa 7 ammoo walduraa duuban Vancouver, Edmonton fi Calgary'tti hawaasa diiyaaspooraa waliin mariin akka taasifamu sagantaa irraa hubachuun danda'ameera. Uummanni hedduminaan waltajjii marii kana irratti hirmaata jedhamee akka eegamu ibsameeti jira. Godinaalee Oromiyaa garagaraatti sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa jalaa danqamuu jiraattonni himan. Jiraattonni godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa fi Gujii wal waraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin haala hammaataa keessa jiraachuu kumatu gabaasa dabalataa akka chaanti isiniif dhiyaata. Yeroo aktii gannaa kanatti qotachuu hin dandeenye kan jedhan qonnaan bultoonni Egereen keenya addeessaadha jedhanii jiru. Wal waraansa kan ka'e qotachuun akka hin danda'amneef dhiheessin callaa guddistuus akka dhabame komatanii jiru. Erga sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa jalaa daangeffame waggoota 3 lakkoofsanii jiraachuus jiraattonni himanii jiru. Lixaa Oromiyaatti godinaaleen Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanaaleen akkam Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Kiramuu fi kanneen biroo hedduun aanaalee hojii waqtii gannaa hojjetachuu dadhaban akka ta'e jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himanii jiru. Godinaalee kanneenichi namni akkamittan lubbuu koo oolfadha isa jedhu malee akkamittan qotadhee jiraadha isa jedhu yaaduyyuu dhiiseeraas jedhan jiraattonni. Godina Wallagga Bahaatti lafa heektaara 400,000 ol sanyiin uwwifamuuf karoorfame keessa lafti heektaarri 24,000 ol sababa rakkoo nageenyaatiif aanota 5 keessatti osoo hin qotamin hafeeraa jedhan itti gaafataman waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa Obbo Asfaaw Hambisaa yaada raadiyoonii sagalee Ameerikaatiif kennaniin aanaaleen kunis Kiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Saasiggaa, Gobbuu, Sayyoofaa akka ta'an himanii jiru. Rakkoon nageenyaa kun gara fuulduratti beela cimaa kan hordofsiisu ta'us jiraattonni sodaa qaban ibsatanii jiru.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleerraa yaada kennan ammoo sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa addaan citee waan jiruuf ji'oota 5 yookaan 6 booda rakkoo beelaa hamaaf saaxilamna sodaa jedhu qabaachuu dubbatan. Wayitii ammaa kana gandoonni aanaa Yaayyaa Gullallee 7 walakkaan waraana mootummaatiin yoo to'atamu kun waraana bilisummaa Oromootiin qabamee jira jedhan. Waraana kana keessatti qonnaan bultoonni qotatanii oomisha isaanii galfachuuf rakkachaa jiraachuu himan. Lafti oomisha galchuuf xaa'oo baree waan jiruuf mootummaan ammoo qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun xaa'oo hawaasaa kennaa hin jiru jedhan jiraattonni. Gama biraatiin humnoonni mootummaa qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa hedduu irratti hidhaa fi dararaa raawwachaa jiraachuu ibsanii jiru. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf bobbaafaman uummata danqaa keessa akka galchanis jiraattonni himanii jiru. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Kuyyootti humnoota mootummaatiin dararaan uummata irra gahaa jiraachuun ibsame. Uummanni dararaa humnoota kanneenii dadhabee lubbuu ofii baafachuuf qe'ee fi qabeenya gadhiisee baqataa jira jedhameera. Naayima Umar gabaasa dabalataa akka achaan nutti himte. Akka jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanitti gandoota dhaayee dibbee fi darroo jaamanitti hidhaa fi ajjeechaa dabalatee dararaan adda addaa humnoota mootummaatiin uummata nagaa irra gahaa jiru hammaatee jira. Humnoonni mootummaan maqaa gaachana sirnaa ji'oon bobbaasee uummata gandoota kanneenii irraa qabeenya saamuu manneen jiraattotaa gubuu namoota nagaa hidhuu fi kaanis ajjeesaa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Uummanni dararaa humnoota kanneenii dadhabe lubbuu ofii baafachuuf qe'eef qabeenya isaanii gadi dhiisee baqataa jira jedhani. Ganda dhaayee fi darroo an jedhamu jira. Ganda san keessatti baay'ee qaamni kun buufatee an jiruu fi manneen jiraattotaa gubataa kan jiru ta'uu isaa jechuudha ammaatti. Yeroo ammaa gandoota lameenuu keessaa guutumaan guututti uummanni baqatee jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Kunis namoonni jechuun amma namni guutumatti ganda kana lamaan keessa namni mana cufee tiyyan jiru. Guutumaa guututti namni bosona galee jira jechuudha. Bosona keessatti immoo uummata nagaa yoo argan waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan qabanii akka waan booji'anii yookaan akka tarkaanfii qabaniifitti jechuudha mul'isaa jiranii. Haalli uummanni keessa jiru akkaan hammaataa ta'us dubbataniiti jiru. Udukay xuratiin Al-Shabaab magaalaa Aatoo jedhamtu kan daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa irra jirtutti kaleessa yeroo lammataatiif haleellaa raawwachuu aangoonni mootummaa himan. Hidhattoonni Al-Shabaab torbee dura magaalaa kana keessatti humna addaa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa waliin wal waraanaa turan. Gartuun kun torbee lama keessatti yeroo lammataaf magaalaa daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jirtu keessatti haleellaa raawwachuu hordofe hidhattoota garichaa fi humnoota Itoophiyaa jidduutti lolli tufee jiraachuutu himama. Caasaan humna nageenyaa cimaan Itoophiyaan duraan ittiin beekamtu dadhabuu isaarraa kan ka'e haleellaa Al-Shabaabii haala mijataa uumeera jedhama. Xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa Rashid Abdi Itoophiyaan gameessiitiin hoogganaa olaanaa Al-Shabaab Ameerikaan barbaadamu ajjeesuu beeksiftee jirti. Raajessa biyya Itoophiyaa hooggansa olaanaa Al-Shabaab Ameerikaan barbaadamu Fu'aad Muhammad Kalaaf dabalatee hooggantoota Al-Shabaab olaanoo 3 ajjeefne jedhame. Hatuuti garuu hooggantoota Al-Shabaab ajjeefaman jedhaman keessaa tokko erga ajjeefamuun labsamee booddee miidiyaa Al-Shabaabitti dhimma bahuun dubbatee jira jedhameera. Al-Shabaabis hooggantoonni isaa akka hin ajjeefamne hime. Daawwattoota keenya oduun dileen irraa qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Oduchi isinitti mul'isu wajjin kan ture aan Muhammad Fantaleetii qophiiwwan OMN itti fufu fayyada.